هيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. آه واني رت دبچو برباده با يدي ترول آفي متي واي علي يوسف يوكان امو شافيرا مسنت فكات مكان سادا كان متنبيكو غافي وي غافتي توري سافي وانا غوتني في سافي تاكيكتني اكا وان كان دغفتو guddaa anallee ilaallachuu illee baatu laakiin xiqqoosiidha waan kanarra xiqqoosiidha irraa dubbachuu barbaadeeti waan inni gaafate san jechuudha wanni inni gaafate sun ammoo waalaikum salaam wa rahmatullah wanni inni gaafate sun ammoo waa'ee maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiddugala bahaa keessa nabiyyoota ergaa kan jedhu tokkodha jiddugala bahaa irraa maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota ergee kan jedhu sagaleen koo sirriitti dhaga'amaa yaa jamaa. ايوه سجلين كويسة تلقى من التيمة تمام. اوكي تمام. هيتل واني جلسان الرتي رب سبحانه وتعالى جدو قال بها يوكام ميدليستي كجدان ورا جدو قال بها جيشون بيوت عرباتي في بيوت نانو كان رجران جيشودا مالف رب سبحانه وتعالى جدو كان را ارغي وان جدو غافتي توري كريستانو توجين فاتانيتين تيني وان كان راها سواتين توري امانتين كريستانا اللي امانتين مسلمة اللي كسيت امانا وان جدو ويدا غافتشاتين توري وان سنرت فيديو ورابو وان نافي مجنب جيشا akkanumatti haa dhageeffatuu fi sagalee kana waraabuu kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra ikhlaasan dubbatee qeebalamu rabbiin nu haa taasisuuti. Duuba yaa jamaa kuni sadarkaa tokkoffaa irratti islaamummaa fi amantii kiristaanaadhaa yookaan amantii yahudaadhaatti wal bira qabanii dubbachuun sirriidhaa miti. Akkaataan musliimni itti amanuu fi akkaataan kiristaanotaaf yahudoonni itti amanan garagara. Macaafa kiristaanaa keessatti nabiyyoonni jiran guutuun isaaniitu miidilistii yookaan ammoo warra wanna kan jiddugala bahaarraa osoo hin taane wanni isaan saba Israa'el keessaa ergaman. Jalqabni isaaniillee kan isaan itti amanan kiristaanonni kan itti amanan nabiyyoonni ergaman keessa nabiyyallaahi Muusaa alayhi salaam Muusaa irraa kaasee haga nabiyyallaahi Iisaa alayhi salaam yookaan Yesuus jedhamutti amananii. Yahudoonni immoo Muusaa irraa alayhi salaam kaasanii haga Zakariyaadhaatti amanan. Zakariyaa jechuun Zakariyaa beekamaa kan osoo hin taane Zakariyaa biraadhaa yookaan raajii Zakariyaa jedhanii jarri kophatti qabanii haga isaatitti amanii jechuudha. Waliigalatti jarri kan itti amanan nabiyyoota muraasa yoo taate malee nabiyyoota saba Israa'el qofatti ergamanidha. Laakiin muslimni ammoo akkasitti miti kan amanu muslimtoota biratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala in min ummatin illaa khalaa fiihaa nadhiir. Ummanni takkalleen kan sodaachisaan yookaan akeekkachiisaan keessan dabarre hin jirtu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammas ammoo suuraa an-Nahl keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمة اندكيستو ارجما ارجنيتين جرا أن يعبدوا الله جتشون الله جبر جتشون ارجني واجتنبوا الطاغوت وان الله قد اتدانغا سندبرسي وان براسنو جتشي سورة فقاد جتشون ارجني جاء رب سبحانه وتعالى أما سمو سورة غافرة ربي وان كان دبتا ولقد أرسلنا من قبلك رسولا سندورة ارجمو تدو ارجني جرا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك garii isaanii sitti odeessinee jira waa'ee isaanii sitti himnee jira garii isaaniidha waa'ee isaaniidha sitti himnee jira. Kanaafuu dirqama muslimaatitti akka islaamummaatitti kan nuti itti amannu nabiyyoonni hedduun isaanii ummata hedduu keessaan akka ergamanidha. Nabiyyoonni hedduun kumaataman lakkaa'aman hadiisa Abii Dharri keessatti ulamaa'in irratti dubbatanii hadiisa san irratti waliigalatti kuma 100 olitti nabiyyoota lakkaa'amantu ergamanii jedheeti hadiisiin sun dubbata. Ulamaa'in gariin sayyee ka jedhan jiru gariin ammoo kalaaf isanillee jiru. Waliigalatti wannan jechuu barbaade nabiyyoonni hedduutu ergameetiin jira. Laakiin nabiyyoota ergaman san keessa nabiyyoonni maqaan dubbataman nabiyyoonni 25dha. Nabiyyoota miidilisti yookaan ammoo jiddugala bahaa kana keessa ergamanidha. Kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maqaa isaanii dubbate. Sababni isaadha maali? Maaliif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana warra asirra jiru kana mantiqaa tanarra jiraatu kana maaliif Rabbiin dubbate kan jedhu sun ammoo gaafiidha. Sirriidha kun. رب سبحانه وتعالى وني وان كان دبته والله اعلم اكا سرتنا ما قالوا في جتشو كوتي وني رب سبحانه وتعالى دبته لان الحضارات كلها
حضاران قوتون يسي لأن الحضارات كلها يوكان قروميني بيلفا كنرت الدنيا كنرت هندي ساجتشو دنديسا نانو كنرت نانو كنرت تمام نانو ميدليستي يوكان أمو جدوغلا بها كنرت عراق سوريا لبنان أسين هغا جبسي دا أچين هغا سوداني دا أسين يمني بيا عربا كان والقبته بيوتا كان هغا تركي دا تيجو نانو كان جدوغلا بها كان جدني منطقة كان كيسايين وانان قوتو أنيو كان قرومين غرغدان كان أرقامي فكين فاما قرومين ورا سومريوتا جاني قرومين ورا بابل جاني قرومين إبلو جاني ورا إبلو جاني كان همن الدنيا كيسات قرومين غرغدا كان جدن كو قوتو نسا نانو كان irratti argame ammas baay'ina namaatiin illa kan namni irra jiraachaatiin ture naannoo kanarraa naannoo kanarraachi faca'ee jechuudha nabi allah nuh alayhi salam gaafa qubatu san bakkin irra qubate gaafa bishaan galaanaadha ummata fudhate san bakkin irra qubate naannoo kanarra qubate gariin beektotaadha kan akka kiristaanaa akka macaafa kiristaanaatti naannoo gaara araaraat jedhamu irra qubatee jedhanii araaraat jechuun ammoo turkiyaa keessa jira jedhanii kaa'iman jiru gariin ammoo Iraqin keessa jira jedhanii gariin ammoo kan wanna jedhan jiru eenyu kana maqaan isaa Saudi keessa jira jedheetiin ka dubbatullee jira tamam wanni jechuu barbaade walii galatti naannoon ummanni illee baay'inaan jiru qaroominni gurguddaan illee keessa argame ka addunyaa kana walitti hidhuu danda'u akka miidilisteedhaan jiru yookaan ammoo akka jiddugala bahaadhaa kana jechuudha jiddugala bahaadha Saati Awurooppaan dukkana keessa jiraachaa turte saati biyyoonni akka Chaayinaa biyyoonni kunniin guutuun isaadha dukkana keessa jiraachaa turte biyyoonni kunniin qaroominni gurguddaa dhaabbattee jiraachaatiin turte Araba qofaa miti kana sirra jiraate gariin akka jedheetii yaada Israa'el qofaadhaa miti laa gosoota garagaraatu jiraatan gosoota baay'eetu jiraatan warri Kuushiidhaa jira warri ammallee warri Misriyyoota jira warri Gibxiidhaa jira Qibxiyyoota warri jedhanii yookaan Misraayim ilma Haamiitti deebi'an jedhanii Kuushiin obboleewwan warri Kuushiidhaa jira warri Misriidhaa jira ammas dabalataani warri Israa'elillee jira warri Israa'el muraasayyuu warri akkasumallee ammoo warra Araamiidhaa jiranii warri Kan'aaniyyoota jiranii jarri kun Kan'aanillee jechuun obboleessa Kuushiiti kanaan jechuun warri Filistiin ka jiraachaatiin turan macaafa kiristaana keessa illee jira jarri illee obboleewwan warra Kuushiiti jechuudha Kan'aan ilma Haamiit ilma Saamiitii miti jechuudha ammas dabalataani warri akka Kaldaaniyyoota illee jiranii Soomariyyoonni jiranii warri ammas Iraaqii kun jira warri Harraa warri maaliidhaa jiranii warri Faarshaadhaa jiranii Turkiin jiranii warri Turkiidhaa bal'aadha ammas Arabni jiranii Israa'el jiranii gosoota baay'eetu jiraatan dachee kanarratti jechuudha hundi isaaniidhaa qaroominna qabatanii jiraachaatiin turanii baay'ina lafaatiin illee ammas ammoo amantaadhaan illee waa hundaanuu fuulduratti deemaatiin turan biyyoota kana keessa nabiyyoota erga Rabbiin subhaanahu wa ta'aala wanni dubbateef sababa kanaadhaati tamam li'annahu huwa al-ma'ruuf wanni beekamu addunyaa irratti isa kanaadha ummanni kun amma saati kanatti addunyaa kana keessa yoo qoradhaa jedhan maqaalee eenyu kana lugaalee duriidhaa qoranna yoo guu jedhan garan dhufaniitiin qoratan arabiffaa fi akkasumallee ammoo Hibruu afaan Giriikiidhaa afaanota kanneen qoratan sababni isaadha sababa as keessaa wanni kun as keessaa burqeef jecha nabiyyoonni hedduun illee wanni dubbatamaniif sababa kana nabiyyoonni quraana keessa dubbataman akka amma xiqqoo siidhaa raammee eenyu kana cafee raammisee saniidhaan ummata zarii Ibrahim keessa qofa alayhi salam dubbataman ka jedhu sun sirriidha zarii Ibrahim qofa keessaa miti nabiyyoonni kan dhufan nabiyyoonni Ibrahim alayhi salam osoo dhufin dura akka Huudfaa akka Saalifaa jiran araba warra duraanii jechuudha araba warra duraanii araba duriidha kan jedhaniin al-arab al-qadiimaadha araba warra duraanii jedhaniiti warra san dubbatanii jechuudha achi asitti ammoo araboonni biraadha araba aaribaa jedhanii kan biraatu argame san boodaan araba musaaribaa jedhanii warra nabi Muhammad alayhi salam kan zarii Ismaa'il irraa dhufan kunillee sadarkaa sadaffaatti argame jechuudha waliigalatti wannan jechuu barbaade nabiyyoota kana zarii Ibrahim qofa keessaa dhufan jedhanii ilaaluun sirriidha miti kun fakkeenya Yunus yoo fudhanne quraana keessa dubbatamee jira zarii Ibrahim keessaa miti alayhi salam zarii Ibrahim miti Yunus alayhi salam Neenawaa Iraaqiin keessaa ergame zarii Ibrahim miti ulama akka dubbatanitti Eliyaas mataan isaa zarii Ibrahim miti Elsaa'iin yookaan Alyasaa kan jedhamu nu biratti quraana keessa dubbatamee jira zarii Ibrahim miti alayhi salam zarii Ibrahim miti jedhanii dabalatan Luqmaan ulama garii biratti wannaadha ulama biratti nabiyyiidha ulama garii nabiyyiidha jedhanii zarii Ibrahim miti alayhi salam warra Kuushiiti yaabo warra Kuushiiti akkasumallee Dulqarneen ulama garii biratti nabiyyiidha laakiin ulamaa'iin garii isaanii nabiyyi jedhanii inumaa'u ulamaa'iin muhaqqiqtoonni nabiyyiidha jedhanii gad dhaaban jiru nabiyyi inni zarii Ibrahim miti alayhi salam dabalataan amma sammoo ka akka eenyu kana kadirii faa jechuudha nabi Allah Muusaan alayhi salam bira dhaqe zarii Ibrahim miti Ibrahim waan wal qabatudha miti
سيقالتي أما سبع إسرائيل قوفا كيسا لنا بيون هندين إرقام فكين نبي الله أيوب يوقرني عليه السلام نبي الله أيوب عليه السلام زري إسرائيلي دامت إسرائيلي تنقلوا إني عيسو تقال ورجل أنجرو زري أبراهيم تيون قال ورجل أن يلجو ولي قالت وان ننجا شو بربادي نانو كان رت واني ربي سبحانه وتعالى أمتا نانو كان رجلوت واني تقراتي قولين نبيوتا كان دبته وعلى مسيكا توقو كدبته سن مالي دا qaroominni gurguddaan ammassi wantoonni gurguddaan kan argame naannoo kanarraa miidilistii yookaan ammoo jidduu gala bahaarra addunyaan empire gurguddaa addunyaa kanarra jiran yoo ilaalte empire Faarshaa empire Roomaa ka Faranjiin hoogganaa turte empire warra Baabil empire gurguddaa addunyaa kanarra turan hundi isaaniidhaan lafa kanarratti yaaddaman lafa kanarratti yaaddaman miidilistiitti yaaddaman hatta amsaati kan Ameerikaa fudhatte Ameerikaan wanni waa'ee miidilisti yookaan ammoo jiddu gala bahaatti seentu sababni isaadhaan li'annahaa hiyal markaz dachii addunyaa kanarraa markazin yookaan jiddu galli addunyaa kanaadha lafa kana yoo qabatte addunyaa guutuu waliin ga'uu dandeessa lafa kana yoo hin qabanne ammoo ati wamata harkaan qabdu jechuudha sababa kanaaf jecha Raashiyaa yoo fudhatteetiin jette amsaati kana miidilisti yookaan ammoo jiddu gala bahaa kana qabachuuf yaalu jiranii akkasuma kan biraallee Ameerikaa yaalu jirti Chaayinaa yaalu jirti naannoo kanarratti ummata jiru kana qabachuuf wanni yaalaniif sababa kanaadha akka sirritti siigaluuf fagalee jechuu kooti naannoo kana miidilisti jechuun yookaan jiddu gala bahaa kan jedhamu kana biyyoota kanneen guutuu isaadha wanni isaan itti yaaddaniif sababa qaroominni gurguddaan ammas namoonni illee irra jireenyaan dur irraa kaasee wanni irra bakka irra jiraachaa turan as waan ta'eef jecha sababa kanaaf jecha itti yaaddan bakka kana irratti wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyyoota as keessaa ergaman baay'inaan dubbateef sababa kana tokko lammaffadha ammoo nabi Allah Nuh alayhi salam gaafa qubate bakka kana qubate jiddu gala bahaa kana qubate asirra namni faca'e ilmaan Nuuhi hundi isaanii asirra faca'an warri faranjiillee asumarraa faca'e warri gara Afrikaa deemellee asumarraa faca'e kunillee garuma asirraa faca'e jechuudha nabi Allah Nuh alayhi salam bakki qubannaa isaadha jiddu gala bahaati gaafa san gaarri inni irratti qubate sun gariin Saudii keessa jira jedha gariin gara Turkii ka jedhu jira gariin ammoo gara Iraaq jira alaa kulli haal jiddu gala bahaa irratti qubate jechuudha asirraa tamsa'e jechuudha siigaltee kanaafuu amma maal jechuu dandeenya jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota asii ergaman wani dubbateef kana jechuu dandeenya sadaffaadha ammoo ummata rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadin gaafa ergu ummata arabaa keessaan erge rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nutti dubbatu nabiyyoota dhoksaa namoonni hin beekne ka duriidhaa kan seenaan isaan dagate yookaan namoonni isaan dagatan osoo hin taane waan beekaniin rabbiin si gorsa waan beektu rabbiin si gorsa rabbiin subhaanahu wa ta'ala garii isaanii sitti himne garii sitti himne jedha nabi Muhammad itti rabbiin nabiyyoonni inni hime nabiyyoota namoonni beekuu danda'an warri yahudotaa beekan kiristaanonni beekan warri biraallee beekan fakkeenyaaf amma rabbiin nabiyyi tokko kan kun dur Chaayinaa keessa ergamee jiru ka maqaan isaa Konfiishuu kan jedhu yoo rabbiin natti hime ani san beeku Chaayinaan illee waliin beeku tamam Chaayinaa illee dagattee jirti bu'aa maal qabare rabbiin kan nutti hime nabiyyootni fileetiin nutti hime saba Israa'el qofa keessaa miti araba qofa keessaa miti nabiyyoonni Qur'aan keessa dubbatan nabiyyoota afur qofa nabiyyoonni araba irraa ergaman saba Israa'el keessa illee gariin irra hedduun saba Israa'el keessa gariin ammoo kani saba Israa'el hin taane illee baay'eedha jechuudha tamam rabbiin kan ummatatti hime kan namoonni seenaa isaanii bira ga'uu danda'an kan warri yahudotaa illee mormine kiristaanonni illee mormine kan ammas ammoo muslimtoonni illee eenyullee mormuu hin dandeenye nabiyyoota maqaa isaanii beekamu ka seenaa isaanii beekamuudha ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti hime isa kanaadha wanni kanniin nutti himeef sababa kanaadhaatiif wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himeefi jechuudha tokko isa kan kun ka xumuraati kan miikinaat sadii isin dubbata garuu ammoo bakka kanaan garana deebine rabbiin maaliif ummata arabaa kana qofa jaalate kun soba yaa ummata arabaa keessa nabiyyi guutumatti nabiyyi araba duraatii fi araba boodaa keessaayyuu nabiyyoota afur qofaadha kan Qur'aana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan dubbate tokko Huud Saalih eegasanii Shu'aybii fi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Huud Saalih warra araba duraaniiti Shu'ayb ammoo jiddugala araba aribaa keessaa ergame nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam araba mustaaribaa warra zarii Ismaa'il keessaa ergaman warra Israa'el qofa keessa illee nabiyyoonni hin ergamne zarii Ibraahim keessa haa baay'atanii malee zarii Ibraahim qofa kan jedhu hin jiru wanni akkasiidha nabiyyoonni hedduun jiran nabiyyoonni saba Israa'el keessaan ergamin fakkeenyaaf amma kan akka wanna afaan nabiyyaa zarii Ibraahim keessaan ta'in fakkeenya Luut alayhi salaam ilmaan isaati miti laakiin isatti aana malee Iraaqin keessaa ergan Eliyaasii fi Alyasaa Shaamin keessaa ergaman
سبا إسرائيل كيسا يمتي شامين كيسا إرقمان يونس عليه السلام نينا وادا إرقمي نينا واجهون إراك إن كيسا ورا سومريوتا وجنا زوات إنتوري تمام أما سمو نبيون يقى يوسف عليه السلام نبي الله يوسف عليه السلام أمتا كوشي جدو جراتشات إنتوري يا أبو أمتا كوشي جدو جراتشات إنتوري مصر مصرايم المحامد كنعان المحامد فلسطين يرو سنيد كنعان إذا تورتي كنعان المحامد كوش المحامد وركوني مصر الرا أما فكينا فلسطين ورا كنعان تجرا كباتشاتوري مصر نمو مصرايم المحامدي حامد تقلني إيجاسني سوداني في إثيوبيا كني نوجي والكباتي أورومو سومالي كني والكباتي ورا كوشي تيجنا تمام جركون قوتون سانيتو نبي الله يوسف عليه السلام مصر كيسة توري بيا ورا حامي كيسة توري أمس موسى عليه السلام بيا حامي كيسة توري بيا ورا كوشي ولدت داتو كيسة توري نبي الله لقمان عليه السلام على قول أنه نبي ورا جرور رتي وقول إله توتي إرجاء رب سبحانه سورة لقمان جريتي مقاسيتين جرا ورا كوشي يابو ورا كوشي مالي في بككنا دغونغور نمون هدون كيسة بوانجر يرو هدو مالي دسوني الدنيا كان أكثر رجل تكره دور اللي يادو جيتو فكينا أورومو نرى كان ملينا وين أرى ملينا جاتا ما تودن دا جنتا ما تودن دا قاب درادا نتي أورومون سبامي تبيكي لا نما توكي أورومو نمني جدا مسون ماتي وحيد غوسة سرجال إرغساني أمو هنوري ديمي أرداتا ديمي غوسة ديمي تمو سبتا ديمي قدتي أكار رجلو كانت إمالي nuti akkuma arra jiru kanatti maaliif Oromootti rabbiin ergine Oromoon hin jiru gaafa sana akkamitti rabbiin akkamittiin ergine jedhama asa rabbiin subhaanahu wa ta'ala amma nabiyyi hunda hammatu rabbiin nutti ergee jira nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam Oromoon gaafsanii namni Oromoo jedhamu sun gaafsan nama tokkicha maatii keessa erga sani yoo guddate sabata yoo guddate gosataa jechuudha yeroo sanitti warra kuushii jedhameetumaan beekama malee yeroo sanitti warra kuushii jedhameetumaan beekama malee akka amma jedhamu kana warra akkuma arra sabni kun akkanatti baay'eedha kana biliyoona lakkaa'amu kana akkanatti lakkaa'amaatu hin turrumman Ameerikaa fudhattan fakkeenya Ameerikaan amma kana uumamte waggaa 200-300 akkas naannoo irra hin caalu warra hindoota didiimootu irra jiraachaa ture hindoonni didiimoo busimtoota ture arra kanaamu jarri ari'atamanii warra Ingiliz irraa biyyoota garaagaraa dhufeetu qabate Ameerikaa jechuudha arra kanarra dhaabbanni maaliif rabbiin Ameerikaatti uummata hin ergine jechuu hin dandeenyu warri Chaayinaallee akkasuma warri Kuunillee akkasuma Sinigalaa miti isa arra haala ammarra jiru kanatti Itoophiyaa nama jirtu laallee as keenyetiin kophee arra godhannu kanaan uf duuba deebine ummata duriidhaa herreeguun sirriidhaa miti gosoonni arra jiran kun akkuma arra jiran kana dur jiraniidhaa miti akkasitti arguu hin dandeenyu seenaa tokkichayyuu waggaa akkuma tokkoon dura deebine Oromoo waan jedhamu sun barbaanne arguu hin dandeenyu seenaa keessatti arguu hin dandeenyu waggaa akkuma tokkoon dura uf duuba deebine waan Oromoo jedhamu seenaa kam keessattuu arguu hin dandeenyu waan Oromoo jedhamu waggaa akkuma tokko dura osoo deebine arguu hin dandeenyu Amaara waan jedhamu arguu hin dandeenyu Tigraay waan jedhamu arguu hin dandeenyu garuu Kuush waan jedhamu arguu dandeenyu achi dura illee of duuba siinee akkasumatti suutaan qallataa deemaa jechuudha nuti Nuux irraa alayhi salaam dhufne ilmaan Haamiiti Haam ammoo horaatiin dhufee bal'atee addunyaa kana guutuu gahe malee akka irra yaannu kanatti Oromoo keessaa rabbiin nama ergine Nabiyyi Muhammad alayhi salaam ergamanii jiran erga Oromoon argamteef Nabi Muhammadin alayhi salaam hordofuu qofa nurra jira jechuudha لكن أما كان الرد أبني وان دري دبتشون دعون غورا حمار إني سون وان سري داتي ميت يجي شو بربادت ولي قالت على كل حال وان ندي بسوف سكان هذا ثاني أمو يرو براد على الليتين وان جنافي قافي كان يرو هدو ورا كريستيانو تالو سنتاني ورا ملحدة جدني يوكاني ورا ملحدة جرانين ورا ربين هنجرو جدو وكان نبيوتا واقتو نبيوتا قوتو ديدوتو يوان كان كاسيرو يدو سواساني بجيتشا چافيرا مسلي نمتو غافتين فكاتا غافتاني جنة ونجده غافين كيني سوما كان هذا جيتشو دا قرآني بريچيتي لفكا ربين سبحانه وتعالى ومتا كندا كيسا كارغامي سرط دبتا دبلتا نما سمو سبمني منطقة نرت ربين سبحانه وتعالى تركيز قديف سوا كان ملي ربين سبحانه وتعالى سبت قول كبه سبت كودين بوفني hundumaa yoo ergaa rabbii ol geessee jirti ergaa rabbi san qeebalutu nurra jira jechuudha fi kanuma isinin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dan jalqabu marraan kaasee baradha zimuma jedhee jechuudha asirratti illee dhufee keenyallee numan baradha islaamummaa kana jalallee dhufee numan ustaazota jalallee numan baradha deemee rakkoo yaani islaamummaa kana gaafii wanni natti hin ta'iniifi
hin dhalatu hin dhalchuu bakka jedhan kanatti amma suuraa hedduu nan dubbisa. Yeroon islaamummaan kun gaafii natti ta'a jedhe ofumaaf deebii naaf kenna. Of biran qaba waan ta'eef ol biran qaba. Amma kiristaana keessa yoo naqe waaqayyoo bakka sadiitti hafuurri qulqulluunis waaqa sadan waaqa tokko jenna akkamitti jennaa waaqni kun akkamitti sadi ta'e tokkos ta'e kan jedhutu gaafii natti ta'a. Gara keessa noo naqe immoo rabbi tokkochaa yoo jedhan deebii naa ta'a. Saniif islaamummaan kun baay'ee gaafii natti hin ta'u ana gizee hedduu yaanii akkanumaayyuu gaafadhe akkanumaan faa rabbashuu yoo nan barbaade gizee tokko bakka namaan taphachuu hin barbaade malee baay'inaan gaafii natti hin ta'an. Wanti inni irra cimaan waggaa 2 kana keessatti sabri maanna eegsise islaamummaa kanallee wanti shaadaa kanas lubbuun koo odoo baate amma odoo asittis baate odoo achittis baate namni nafaan hin ba'u. Namni haati koollee abbaan koollee maatiin koollee nafaan du'a anumatu du'a. Anumatu gara azaaba jedhanis yookiin gara jannata sana lubbuun koo deemti malee maatiin hin deemu. Garuu akka tasaa oonan biyya gale maatii kootirraan adda ba'an maatiin koo ija keessa arginu hin barbaannu. Atis akkuma intala kaanii yoo islaamummaa kana qabatte naannoo kanu katamaa nu keessa jirrutti ati katamaa san keessa hin jiraattu jedhan. Kanuma kanaaf iddoon hojii kunillee immoo iddoo kiristaana biran hojjedhaani. Isaan sunillee amma fakkeenya namittiin ani bira hojjedhu miidiyaalee adda addaa kana ni hordoftii ni argi. Guruppii waldaalee ani irra jiru hundaa hin beekti. Islaama ishiin akka wayitti bakka yaan dhaga'uuf feetu nama islaamallee arguullee ishiin illee feetu. Namitti himte ammatunillee. Yoo nan islaamummaa qabadhe fakkeenya salaata na barbaachisaa, tsoomatu na barbaachisaa, uffatni ulaagaalee nan uffadhu akka islaamatti na barbaachisaa. Gizee sana namittiin tun ulaagaalee kana mana kana keessatti akka jiraadhee akkasitti islaamummaa irra jiraadhu nan gootu. Yoon biyya gale maatiin koo akkas nan godhanii. Kan hin jedhu bakka gaafii yeroo dheeraa natti ta'etu man sabriidha yaan ta'a. Maashaallah amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'ume. Amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'u. Tokkoffaan kan maatii kee salphaadha. Maaliif jennaan biyya jarri jiraatan keessa hin jiraatu sin jedhuu danda'a. Maaliif jennaan kiristaanummaan beekamu taanaan keessumaayyuu warra xabbaqan taanaan inni qaanfatu itti qaana'uuf jecha maaliif bulchaan kee akkas taate mucaan kee akkas taate akka namni itti tokkomu barbaadu kun itti sokeedha. Bakka biyya barbaadde keessa deemtee jiraachuu dandeessaati. Maaliif jennaan kun amma siin jedhu nama hojjetataa jiru waan taateef jechuudha. Bultiin immoo isaa akka si kaa'u yoo hin beektu ati intala dubaraati bakka kam akka keessa teessu hin beekamu biyya kam keessa akka si ga'u hin beekamu sana wajjin immoo karaa abbaa koo turaa waan ta'e waan jette jira akkasis gochuu hin dandeessa jara biras taa'uu hin dandeessa anuma kamiinuu sun waan mijeeffachuu dandeessu waan guddaan ittiin fakkaatu jarri nutti dhufu illee jedhanii hin jedhu malee abbaan kee bakka ati jirtutti illee dhufanii nama si ilaaluu danda'u bakka ati jirtutti warra si gargaaruu danda'u atiif abbaa kee hamma feete maan ta'in intala isaanii dubaraa miti ilma dhiiraa gadi baasanii gatanii garaarraan kutatanii. Banagaraachin lai abbaan kun makana anaan alatti nagatuun sana reebuun isaa itti fakkaatee amantaan sun dhugaa itti fakkaatee anaan na deebisuu naa ooguu isaati malee warri amma sin jedhanis meebi si ooguu barbaadaniitu malee garuu abbaan koo mucaan koo maalirra jira jechuu oduu otoo namaa jiraate namni dura naa rifatu abbaa koo dura hin jiru ture. Maaliif abbuma koo naa rifatu sanatu naa rifata maaliif jennaani mucaa makootu badaa jira jedhee waan yaaduuf qofa lammaffaa maqaa isaatiif sodaachuu jecha wanna si jedhe malee siinis gurra si biraan dhabani achitti si gaafachuun dhiisani bakka ati jirtutti digalee si gaafachuun dhiisani maaliif jennaan intala isaaniiti kanaafuu biyya ati jarri jiran keessa deemuu dhiisuun immoo meebii maqaa isaaniitiif qaanfatanii ta'uun hin mala ati immoo islaamummaa kee filatte haadha kee abbaa keetiif immoo kabaja kennite zorroo jettee jiraattes kun waan wanna jedhu tokkodhaa miti unkaan haadhaaf abbaa hunduraa zorroo jechuu mititi biyya keessaa mootummaan bayoosiin jedhe bar muslimni dhiisee baha. Islaamummaa isaan caalsatu waan ta'eef biyya hin beekne keessa deeme hijiraa waan jedhamu jira godaansa godaanee jiraataa jechuudha inni tokko kana. Inni lammaffaa biyya keessa jirtu immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqaba islaamummaa dhufan islaamu laa ilaaha illallah barsiisaa ture waggaa 13. Ammallee gaafa namoonni daarul alqam jedhamu keessatti mana wayii keessatti namoota islaamummaa dhufe galchanii waamanii ka islaamatti dhufus daawaa gorsa gaafa gochaa turan dhokatanii salaataadhaa turani dhoksaadhaan muu dirqama ifa baasuu salaati yoollee dhaabbate akka salaatu dhabde qalbii keetiin salaatuu dandeessa
dhugaadhaan islaammaa. Maal jechuu barbaadeen dursa dhugaadhaan ka gabbaramu rabbi tokkicha malee hin jiru kan jedhu arrabaa fi qalbii keetiin dhugoomsitee jennaan inni kaan ammaati gaafa dandeessutti rabbiin nama hin dirqisiisu. Maaliif laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusaa. Rabbiin lubbuu keetii olitti sin dirqisiisu waan taateef yoo dhokatteedha salaatuu dandeesse dhokattee salaatuu dandeessa. Yoo dhokattee salaaluun dhaabbattee salaatuu dandeenye teessee salaatuu dandeessa. Yoo teessee salaatuu dandeenye callittee qalbiidhaan salaatuu dandeessa. Si galee akkasii ta'u tolfatteeti gochuu dandeessa. Waan sanarraa olii hunda sitti cime immoo rabbiin ati keessa keetiin amantee jennaan rabbiin rakkina keessiif beeka jechuudha.